Jirraa jirtu nagaan isiniif haa ta'u ijoollee keenya akkam jirtu nagaa keessanii hundumti keessan maqaa waaqayyootiin isin qabe namni viidiyoo kan argitan viidiyoo koo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Innis maalinni obboleettiin keenya kuni maqaan ishii Seenaa Barraa jedhamti dhalattuu Walisooti biyya Dubaayitti kan ishiin jirtu erga biyya Dubaayii kana dhuftee ijji ishii lachuu arguu didee jira. Mana yaalaa gaafa dhaqxu diraama 2020 kan isaan gaafatanii diraama 2020 miti mucayyoon birrii 5 iyyuu hin qabdu. Gaafa kana madamiin ishii baaftee alatti ishii gattee jirti. Achiin taaksiidhaan ishiin bakkee ishiin deemtee beeku ijoollee bira deemtee achi jirti. Kanaafi waan ittiin mana yaalaa dhaqxus dhabdee jirti. Akkasumallee tikkeetti ittiin biyya ishii galtus dhabdee jirti. Kanarraan kanaaf immoo ishiin galgala saatii 9tti akka Imaaratiitti akka immoo Itoophiyaatti saatii 2tti mana kootti dhuftee afaan shirraa dhaga'uu isiniif wayyaa isheen isinitti himattu ijoolleen keenya. Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha. Egaa akkuma argitanii obboleettiin keenya tokko erga dhuftee biyya ormaa kana erga dhuftee ija dhabdee erga ija dhabdee boodas immoo madamiin fuutee gatti duula dirhama 20,000 gaafannaan madamiin ishii fuutee gatte jette obboleettiin keenya kun akka gargaaru nutti himti jechuudha. Egaa yeroo fayyaa qabnu malee hin jaalatamnu fayyaa yoo jiraatte malee namni tokko jaalatamuu akka hin dandeenye jechuudha. Biyya keessattis haa ta'u biyya ormaa keessatti fayyaa akka hin qabne fayyaa yoo hin qabne jaalatamuu akka hin dandeenye akkasumas warri fayyaa qabnu waaqa keenya galateeffachaa akka hojjennu jechuudha. Isaan dhiisa ta'u warri ofiitu nama jibba jechuudha gaafa nuti fayyaa dhabnee waan tokkotti hin oolle warri keenya iyyuu nama jibba garuu haatiif abbaanii warra haadha fi abbaadha waan ta'eef hagas nama hin rakkisu osoo biyya ofii ta'ee nama hin rakkisu iddoowwan garaagaraa deemaniiti fayyina argatu. Garuu biyya namaa kana keessatti yoo dhukkubsatanii maallaqa guddaa yeroo nama gaafatanii madaamunnis osoo nu hin hojjetin nuuf hin kaffalan waan ta'eef mana yaalatii dhaqanii nu yaaluu hin danda'anii. Kanaafuu yoo nu yaalanis immoo maallaqni isaanii sun nutti darba waan ta'eef kanaafidha jechuudha. Madamiin ishiituni ishii fayyaa dhabnaan karaa irratti baastee gatte jechuudha. Nama ijaan hin argine tokko mee akkamitti karaa irratti baasanii nama ijji dhukkubu ijji isaa lafa arguu hin dandeenye tokko karaa irratti gatu. Dhugaa kinoo biyyi ormaa haala kanaan garaa jabaatti jechuudha. Osoo biyya ofii taate maaltu nama gata jechuudha. Oo karaa irrattis bahan nama gargaaru qabu. Biyya ormaa kana keessatti garuu karaa irrattis yoo bahan homtuu namni garagalee nama laalu hin jiru jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhugaa biyyi ormaa. Biyya ormaa kana keessatti warroonni fayyaa argannee hojjechaa jirru waaqa keenya akkuma micayyoon tun jette dhugaa waaqa keenya galateeffachuu qabna. Isa fayyaa nuu kennee biyya namaa kana keessa akka hojjennee bakka garaa keenya gahuuf tattaafannu kan nuuf godhe jechuudha. Biyyi ormaa baay'ee tokko garaa jabaatti jechuudha dhugaa dubbachuudha fi keessattuu madaamonni tokko jechuudha baay'umatti garaa jabaatu jechuudha. Dubartoonni isaanii rabbi isaaniif laphee cabaa haa kennuudha malee baay'ee garaa jabaatu. Amma micayyoo kana gizee fayyaa yeroo ishii fayyaa qabdu itti fayyadamte yeroo ishii fayyaa qabdu mana ishii dhiqsiifattee akka barbaaddeetti jechuudha. Har'a garuu ishii fayyaa dhabdee ijaan lafa arguu dinnaan baastee karaa irratti gatte jechuudha. Osoo nama argattee taaksiidhaan mana ijoollee mana beektuu osoo dhaquu baatte baay'ee rakkisaadha jechuudha. Egaa biyya ormaa kana keessatti warroonni miidiyaa irra fayyadamnu warroonni bilbila harkaa qabaannee miidiyaa fayyadamnu immootu warroota akkanaa kana gaafa gargaarree yookaan gaafa biyyattis gargaarree gaalfame gaafa immoo asittis gargaaranii fayyitee hojii seente
baay'ee tokko gaariidha. Kuni hojii waaqayyoon jaalatudha jechuudha. Wal gargaaruun karaarraa wal kaasuun jechuudha. Yoo isin danda'ame obboleettii keenya kana micayyoo tuni micayyoo walisooti, dhalattuu walisooti. Kan viidiyoo irratti hojjette tunis dhalattuma walisooti jechuudha. Kanaafuu warri micayyoo tana beektan namni wallaale hin jiru jechuudha. Duraan burtee walisoo jedha tiktookiin ishii amma immoo siifanitti jijjiirtee jirti. Namni hin beekne hin jirtanii keessan dubbistanii warroonni gargaaruu barbaadan micayyoo tana gargaartanii yoo biyyattis galte yookaan immoo asittis yoo yaallamte fayyuu dandeesse jechuudha. Yeroo biyyatti galtes fayyuu hin dandeessi. Garuu ijji ishii kun uumamaanii miti kan qabame as erga dhuftee biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Dhukkubsattee ijji ishii lamaan kan qabame. Kanaafuu obboleettii keenya kun yoo yaala argatte yoo iddoowwan tsabalaa hafuurawaa garaagaraa deemte akka fayyiti jedhee waan inni yaaduuf akka kootitti warroonni waan akkanaa keessa gadi fageenyaan jettanii itti dhiyaattanii mucayyoo kana akka ishii fayyitu yoo gootan namarraa illee yoo argachuu baatan waaqayyoorraa argatu jechuudha. Gatiin namaa kan namaa kaffalamu namarraa osoo hin ta'in waaqayyoodha irraa. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni mana namaa keessa hojjettan adaraa fayyaa keessan eeggadhaa. Fayyaa warri qabdan immoo ofitti hin tamarrarinaa. Waan tokko gaafa hir'ate waan san akkaman dhabe jennee waaqa keenya mararraa yookaan immoo maaliif akkana na goote jennee yeroo waaqa keenya itti dararruutu dhufa jechuudha. Akkas jechuu irra kanas kan naa kenne si'i kan kanaa booda teessumatu beeka jedhanii waaqa ofiitiif galata galchuu isa fayyaa namaaf kenneefi akkasuma warri fayyaa qabnee hojjennu kun warroota fayyaa dhaban kanaafi gaafa hirkoo taane akkasitti gaariidha. Wantoota akkanaa kanarratti baay'inaan hin hojjetamu jechuudha. Miidiyaan wantoota akkanaa kanarratti miidiyaan hin hojjetu jechuudha. Sabaaqa garaagaraa tapha garaagaraa kolfa garaagaraatiin jechuudha kan irra baay'atu tiktookiin. Wantoota akkanaa kanaa namoota muraasa namni garaagaree tolaalu warroonni beekamtii qabanii warroonni miidiyaa irratti ija qabanii ilaalan jechuudha. Kanaafuu isin immoo of eeggachuu qabdu. Viidiyoon kiyyaa asuma irratti dhumataa.